hadiisa ta'ee yookaan da'awaa hogguu godhu gartee haasawni isaatiillee namatti tolu. Kaniin akkaanillee dinqisiifadhu kaniin akkaanillee ulfeessu abbaa keenya baabaa Shiyaamiin Ibrooti. Aduraa. Takka. Kan lammaffaadhaa gartee yoo gartee gaa filuu taatee Shiyaalii Jimmaatillee namaan akka malee dinqisiifadhu. Lama. Sheekh Jamaal Aliyyiitillee dargaggeessa coolleedhaa nama gartee hedduu namatti tolu innis isaan wal qabsiisee yoo silaa naa idaate Sheekh Musaa Suwaalaa fa'aa waan qabu. isaanis hedduun dinqisiifadha warra akka malee gartee ittiin boonu warroottan biraatillee sheekottan akka Sheekh Salaam Baalee isaas akka malee dinqisiifadha akka malee jaaladha. Obboleessa keenya kadardaraa san ishee ibsaadha. Ibsa. Isallee akka malee jaaladhaani. Guutumaa guututti walii galee jechuun ishee raayyaa abbaa mancaatiis galee ishee Abdurrahmaan kana shiidaansaa ijoollee isaatii wajjin illee habaasu san maqaa isaanii irraanfadhee. Ustaad Najjaash. Ustaad Najjaash. Shee Anas. Guutumaa guututti warroottan maqaa isaanii asirratti hin yaamnin kaniin maqaa isaanii isaan hin beekne immoo sooshaal miidiyaa irratti isaan argu hundaa'u guutaadhaan osoo hin madaallee si galtee jaalalaa fi kabajaan qabaa jechuu barbaada warra biyyarraa. Agasii hotel as jirurraa jechuun dura dursoo jechuun namni akkaan jaaladhu akkaan kabajuunis akkaan dinqisiifadhus akka saahibaatti yeroo hunda wajjin yoonanillee kararraa maqee yookaan waan akka gartee abbaa akka obboleessaatti akka saahibaatti akka aalimaatti. By the way sheekni kun nama akka Noorz Ameerikaatti illee nama ilmii fi waan hundaanuu bartee fiqii fi waa meeqaan dhugaa dubbanne namni haga ilmii akkasaa qabu jiru sheeka keenya qaalii akkaan kabaju Sheekh Asad Sharifaa umriin haa dheeressu isaan sin jaaha duraa kaniin akkaan jaaladhu si galee. Allamadaa Sheekh Alii Sufiyaan shabaaba si galtee. Umrii rabbi haa dheeressuuni namaan akkaan jaaladhu jechuudha. Sigale. Mashaallah. Itti aansee obboleessa keenyaaf keessallee ni jira. Sheekh Hamzaa Sheekh Jaabir sigale. Namaan akkaan dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadhu nama hayyuu coollee nama gartee waa'ee teeknooloojii wajjinis wal qabatee yeroo hunda jechuu gartee saba keenya bira kan jiru isaan jaa yootti naa idaatillee sila numaan fadha hedduun qaba. Gaafiileen itti aantu hedduu waan jirtuuf hangadumatti irraa dhaaba. Galatoomi hunda isaanii rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Hunda isaaniitu. Wanti jalatti Sheekh Anwaar fa'aa jettan akka jirra hunda rabbi umrii haa dheeressu. Galatoomi gaafiin itti aantu mee munshidoota keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifattu. Muufannee jettee malee munshidoota sadii namaati dinqisiifatu. Takkaffaan Muwaas Muhammad shabaaba sigalee akkanatti geerarsiisaatii fi gartee sagaleen isaa tana gartee dhalaa tana roraastu sigaltee. Mucaasan hedduun dinqisiifadhaa hedduun jaaladhaani. Isumaan wal qabsiisee saahiba isaa kan inni yeroo hedduu kilippii wajjin dalagan roobsan sigalee. Roobsan mucaansan by the way mucaansan warra Direedaawaati miti warra biyya keenyaati warra Haramaayaati Haramaayaa sanuu ganda ni fudhatanii faamilii keenyatti dhalatte ganda muudeeti jechuudha inni Direedaatti haa guddatu haa dhalatu malee bikki abbootiin isaanii warra Haramaayaa ganda muudeeti jechuudha ganda abaaboolii fi faamiliin tijetti dhalatan jechuudha. Sigare bisaa isaan lamaan takkuma jechuudha walitti waan qindii isaan waliin jiraniif. Saniifuu akka nama lamaatti ilaalamanii jechuu barbaadeeti. Nama lamaan naaf jechuudha moo nama
هاي سال لمان تكوغوني نم لمان شيف Canada. Itti aansee lammaffaa warra mursiidota keessaa saalaa himu eenyu akkanatti سالا كلمني سي في موتي عالما يا سالا محمد isa sanii bilisa keenya sana akka malee jaaladha ishee sadaffaadha Maahir. ماهر يا ماهر Maahirii fi aboon ayidii tokkottiin siidha. ماهر Maahir malee kabraa tokko jira. Maleen toltu kajee wallisisan jaa. Eewwa jaasanis akka malee dirqisiifadha. Guutumaa guututti ijoollee keenya kan mushiidota hedduun jaaladhaanii gaawaan ati carraa nama sadinaa kan niteefi malee maaliif yoo jettee warri mushiidaa dhugaa dubbachuudhaaf siin wal qabsee waliin dubbachuu barbaadu. Gartee waa'ee rasuulaatii fi alayhi salaatu wassalaam waa'ee rabbiitii fi waa'ee guddinaa islaamummaa waa'ee gartee saabaanii fi gartee haala akkam keessa akka turan sanirra dhaabbataniiti nashiidaa tana godhanii jechuudha. Biitiin isaaniitii fi kana kilaasikaala haa qabaattu. Waa'ee dubbannee nuti warroottan kana warra deeggaruullee qabnu. Maaliif amma warra muuziqaadhaa dhawanii si gartee dhugaa dubbannee ani hirriiba sii dhabee jee maqaa ni akkana jaalalateetiin booji'amee ani wanna jechuun waa'ee gartee harabbii fi guddina rabbiitii fi sa'abaa fi dalaguma islaamaatiin wallisan haa qalbiin itti siseentu yoo kilaasikaalallee qabaate idda gartee ati walleedhaan mirqaantee waan hin taanee fi hara badiitti deemturra munshidni at least yoo dhageeffachaa deemtellee yeroo mana keessa teessus yookaan guma kinaaf waa'ee guddina rabbii waa'ee ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam waa'ee islaamaa waa'ee kanarra dhaabbateeti waa'ee gartee amantii islaamaatiin wal qabateeti. Ani guutumaa guututti ijoollee keenya warra nashiidaa baastus hawlisaa keenyaas hundaa'u maaliif abbaa fedhe rabbii guyyaa fedhe keessaa qaceelchuu danda'a si galee. An isaan maaliif gartee yeroo amma keessa jiru kana keessatti an dardara iddatan dhaabbadhee yoon ilaale artistoonni keenya isaa guddatanii murshidoonni keenya isaa guddatanii nama je'ee ilaalcha akkasiitti ilaalu jechuu barbaadeetti. Thank you. Galatoomii okay. Yuutuubaroota Oromoo keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifatu nama sadii qofa nuu kennitu. Dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan dinqisiifadhu yeroo hedduu waan naaf inni walitti dhiyaanuufillee waan inni sooshaal miidiyaa irra na fideefillee jechuu yoon baadhe jaafeetuufi dhugaa dubbachuudhaaf nama wani inni godhu duraanis osoo isa hin beekne duraa wanni nuti asirratti isa harkaa turre miskiina kana qaamarraa dhiqee wajji dhiqatee osoo hin balfine sii galtee waan akkasii godhu. Diraamaalee adda addaa dalaguu irratti waan nama kana hunda simatee namni kun qomoon nama hundaa keessa waan jiruuf dura irratti isa qalamadaa si duraan jiraate hin jenne dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan nama kana sooshaal miidiyaa irratti ijoollee gadiitillee yaamee gargaaree kara hedduudhaan wanna jedhu dhugaa yoo dubbanne sila Jaafar durallee gartee namni ni nama ibsuu fadhu bakka kanatti waa'ee sooshaal miidiyaa irratti jechuu Shee Hamzaa Shee Jaabir dhugaa yoo dubbanne si galee walitti keenya guddaa wal duraa wal booda haa godhu malee dhugaa dubbachuudhaaf namni tokkoffaa irratti jechuu ta'uu qabu isa waa'ee immoo Jaafarii wajjinis inninis wal laallee waa'ee gartee diraamaa isaatii fi wanni inni dalaguu fi kanarratti sugguu laallu isaan lamaan anaaf akkuma tokkotti yoo naa ilaalte lammaffaa ati jechuu sigalee lammaffaa namni dinqifadhu ati nama kana hunda yaamtee hawaasa kana yeroo hedduu interview gubootu hogguu gartee waan adda addaa galee ispeeshaalii jaalijjuus immoo joolijjuus kajaamu caasaa iba keetiisa. Yaa ati fi isa
Lamumatti deemmaati gaamma nama tokkotti naayide please. Iya nama tokko sih. Oke lah. Galee Oke. namni sadaffaadha yuutubara keessatti kaniin arku kaniin yeroo hedduu anillee hordofu amma inni sooshaal miidiyaa irrallee yoo jiraachuu baate sharmaarkeedha dhugaa dubbachuudha. Baay'een gargaaramullee qabaniis warra gartee diraamaa hojjechuudhaa fi guutumaa guutuchuu jechuun Iskandariin hanga fi sharmaarkee obboleettii teenya san tagartee illee jettee haasoo itti san mustarii ammayyu maqaan isii sanii ijoolluma yookaan dirree hudii ta'anii dalaganii fi mucaa diijeedus kanallee jechuu gartee obboleessa keenya kanaa isaan kana hundaa'u jechuun wal qabsiisee isaaniin dinqisiifadha jechuudha. Ijoolluma teenya baay'ee warra sooshaal miidiyaa irratti taalentii adda addaatiin asirratti dhufanii hedduu dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadha. Ittiin boonaa fi akka ammallee itti deemanii jajjabeessaan jechuudha. Thank you. Galatoomii hedduu gaafiileen dinqisiifattoota keessaa okay. Tiktaakeroota keessaa nama sadii yoo nu kan ijaamte nu kan ta'a nama lama nama dandeesse yoo tiktaak fayyadamuu jiraatte yaa nama lama. Tiktaakera amma anaaf atis barreessumuma waluma duraa dhufne malee. Sariifuu tiktaakera dhiisnu keessaa baasnu. Tiktaakera warra naqee qampaayoonii nama warroottan gartee isaan fa'aa asirratti beeksisuudhaaf faadhuma gartee kiifaa fa'aa jedheen fa'aa yoo taate malee. Mas bira funnaa. Is okay. Tiktaakeroota bira funnaa. Okay. Abbootii qabeenyaa keessaa nama lama nuuni kan ta'a nama dinqisiifattu qabeenya isaan qabaataniif qofa osoo hin ta'in hawaasa biras namoota dhaabbatan ka agartu. Dhugaa dubbachuudha. Ilmi namaa tokko beekee hagam fedhe yoo walillee quban qabaannee yoo gartee walillee hin beeknullee hin jedhu si gartee namni akkaan dinqisiifadhu jechuun obboleessa keenya yaadataa Juneedidha. Obboleessa keenya si gartee namni obboleessa irra guddaatiif darajaa fi kabajaa namni keenya beekee wal guddisuu qabna dhugaa yoo dubbanne si gartee namni gartee yeroo duraatiif gartee diiyaaspooraa kanarraa dhufee biyya ishii galee namana gartee akkanatti haalli siyaasaa kun wanni kun jaawin duratti jechuudha gartee mootummaan duraanii jirurraa eegalee jechuudha. Ka biyya ishii galee fakkeenya namaafillee akka ta'u jedhamee eeggamees ka eeggamuus isaa jechuudha. Namaan akkaan dinqisiifadhu nama waan isaan jijjiiru hin qabnu jechuudha. Waanuma rooguma hundaanuu jechuudha. Namaan by the way yaadataa dur wal beeknanii dhugaa dubbachuudhaaf nama akka faamilii fi nama maatii keenyaa wajjin by the way akkootiyyaa fi obboleessa kiyya kanarra xiqqaatiin UK amata dheeraadhaaf mana tokko ollaa tokko deena tokko bishaan tokko dhugaa wajjin nyaatanii wajjin guddatanii jechuudha. Isaan biratti akkootiyya bira ture jechuudha. Nama ittiin illee boonnuusi nama eeggannuusis nama ija teenya jennee yaadnu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaatu ittiin na hanqata. Waan isaanii ibsu jechuudha. Thank you. Galatoom hedduu. Jidduun yeroo takka uummatatti waadaa maddaa. Ustaaz Hamzaan Zakiin Dallaas follower kuma kudhanii gadiin akka gadi hin buune naan jee hojii manaa naa kan. Isiin immoo hojii manaa sana yeroo takka Zakii irratti tuqaatuma amma nama 7,000 jira. Namni 3,500 jira yeroo takka namni follow hin godhin. Taataa godhaati yeroo takka hojii manaa san jalaa poliis na baasa nama 3,000 hafe 3,000 tuqaa 10,000 galcha. Obboleettii teenya yuutubara Ifraa Maamilee by the way as jalallee ni jirti. Gaafiidhaa fidde gaafiin ishiin abdiisin qaba bikka tanatti bikka nama lama naan jette yoo ati irraanfattellee. Nama okay. Samtina diro qabattoota keenya kabira akkanarra laalaniif deemtaa deeroo ati. Ayatu daba tokko. Lamada nama gartee daawaanis gartee daahii nama kamalee gartee hawaasa keenya kanaafis ispeeshaalii nama dargaggeessa ta'ee diin islaamaa barsiisuunis qabeenyaanis dura jiru obboleessa keenya yaadasatti aansee Sheikh Jamaal Aliyyiiti namaan akkaan dinqisiifadhu nama guutumaa guututtuu ani dhugaa dubbachuuf nama keenya kaniin beekuu fi kaniin hin beekneehu
Sigaltuu xiqqaa boru nama ol ka'ee dhalatee guddatuuhu nama darajaatti godhuu fi namni keenya ammaas nama keenya hedduu abbuma fedheewu nama guddatu tokko kutaan osoo hin laalle ilaalchaa fi gocha isaan godhanii fi fakkeenya namaaf ta'aniif namni nama dinqisiifamuuf qabu nama galatnilleen isaanii malu sigalee obboleettii keenya ta dhalaadhaa tagartee yeroo duraatiif dhalaa keessaa Mother Teresa Jaanini hin beekamtu as magaalaa North America Minnesota jirti maqaan isittilleen anyway Oprahadhaan irra guddaa beekamti isanii jechoota akka malee dinqisiifadhuusi isaan kana fi kanneen kana fakkaatan hunda kanneen hin beekne jechuudha inshallah warra asirratti fakkeenya namaa ta'an arkurraa hedduu barbaadeetti si galee immoo hedduu jira qabaatota namni keenya hedduu qabnaa kaayee asirratti fi mul'isin dhugaa dubbanne warra biliyeena 3 fi meeqa gartee amatatti taaksii mootummaadhaaf galchuu jira dhugaa dubbanne si galtee warra hedduu qabna garuu nama fakkeenya akka isaanii ta'ee akka namoota nulleen jajjabeessineen namoota keenyaa fi hawaasa biraatiif illee akka fakkeenya akka ta'anitti nutilleen isaan duuba jirraa hin gabaabnu. Maashaallah. Galatoom ulfaadhu haragaa fi itti aantutti dabra obboleettii teenya yuutuubara Ifraa Maammilees jira jirti baay'ee gaafii tana maqallee isin kaasu jennaan naqaasii naa gaafadhu xiqqamaa gaafiin tuneettee wanni ishiin jette obboleessa kiyya zakki aniin tune hedduu lafee waan hedduu akkas godhee naaf milkaa'uu didee so maaliin godhuu qabaa yoo maal godhee akka kan kee kanallee ta'uu baatu tujjaaraa oorsii ol tujjaaruu danda'a karaan ati dhaamsi ati naa dhaamtu maalii jetteeti gaafii tana koomentii jalattis gootee gaafileen ishii wal qabatu gaafileen akka ishii immoo ishii wal qabate hedduutu achi jala jira so isaaniif amma ijoollee kanaaf warra waa hojjetu godhuuf warra akkanatti lafee milkaa'uu fi fattaa fi kana godhuu jiran isaan kanaaf walumaa galatti maal dhaamtaa obboleettii keenya kanaa wal qabate hundaafuu. Dhugaa dubbachuuf ani abbaa qabeenyaatti miti abbaa qabeenyaallee fi jechuullee hin barbaadu namni akka abbaa qabeenyaallee naan jiruus hin barbaadu maaliif nama akkasitti qonna jechuu barbaadu miti nama rakkataa gartee abbaa miskiinaati yoo nuti yaamamee hin barbaada gartee obboleettii keenya eenyu Ifraa jettee. Ifraa yuutuubara yaa. Yuutuubara obboleettii kiyya dhugaa dubbachuudhaan wanni hundinuu beekii waaqayyi meeqa keessa dabartee namni hundi ni lafaatii kana immoo rabbiinis ittiin si mokkora hogguu akka laaftumatti rabbi siif laaffisuu danda'a hogguu fadhees obsaati qabduu fi nama akkam akka taate hagam takka atis gartee yoo rabbiin si waa'ee qabeenyaa ilaalchisee yookaan karaa hedduu rabbi si mokkora gartee kana immoo obsaanii du'aayii godhachuudhaan ibaadaadhaan khayrii xiqqoo osoo hin jenne waan gartee rabbitti si dhiyeessaa irratti hedduu yoo jabaanne hundinuu abbummaan fedhee ilmummaan namaa jechuudha rabbiin wanni siif hin laaffisne hin jiru qabeenya ilma namaati hafidu gartee wanni duraa immoo rabbi irratti hirkattee isaaf qulqullaa'uu karaa inni irraa jaalatuu fi waan inni jaalatu dalagu kana yoo ofirraa eeyne hedduu dhugaa dubbachuuf namni qabeenyi haraamiin walitti qabdee guddachuurra qabeenya halaal xiqqaa tokko barakaa kaatileen irraa gammaddee irraa nyaattee irraa dhugdee maatii keetii fi hawaasa keetiin itti gargaartu. Rabbi biratti illee boru ajriin suwaamni ol si hayyamu wanni san irra caalaa hin jiru. Kanaaf obboleettii kiyya jabaadhu abshir je'ii rahmata rabbii irraa garaa hin muratanii. Rabbiin hanga addunyaarra jirtu hanga abbuma fedheewu osoo hin gammachiisin osoo garteen iyyaa isaa waan inni yaadesan waan rabbi irraa jaalatu yaadesan hanga guyyaa tokko ta'ee nama san quuqaarraa baasee hin gammachiisin abadan addunyaarraa namni isa ofu hin jiru. Isin wal qabsiisee obboleeyyan keenya hunda warroota kuttaa fi bu'aa bahii meeqa dalagaadhaa fi qabsoo meeqa jiru tana wajjii wal qabee dabaruu fi dhabdeellee rabbiin amarraa eegalee rabbi isiniif haa ta'u abshir ja'a rahmata rabbii irraa abdii hin muratina
waan xiqqoo qabdan rabbii barakaa keessa isinii haa kaayu rabbiin danda'a addunyaa irratti isin haa gammachiisu jechuu ni barbaada. Maashaallah, thank you. Galatoomii. Tokko saahiba kiyya tokko jira jala yuutuubara, tiiktaakara, feesbuukara illee jira naaf akka obboleessaati. Ibsuugaa ni beekta jeetii yaada ibsuu obseedha. Nuti warri as jiru fooliin nu fixxee nuufoo maal nu dhaamaa jee koomantiin gareefu barreessu jira. Mee diyaaspoorootaas jira kanaafoo maal dhaamtaa? By the way, obsee ta duraa online irratti hin arkaa asuma wajjin hin beekaawi yeroo biyya baqataa sanitti diraamaa fi wanta takka achirratti waliin gootanii baga rabbi si gammachiise haadha manaa teetii wajjii wal si garsiise si galee dura dursu wanni sanirra caalaa hin jiru beeka si galee. Nama meeqaa agarra nuti dhugaa dubbachuuf bahar gama kana oguu baatee yookaan jaartiin yoo dura baatee yookaan jaarsi dura bahee namni keenya as garagalee taa'ee jaartii eeggatee jaartii isaatii wajjii wal arku jechuun wala akka harree adiitii yoo dhugaa dubban. Galee kunuu hagam takka gartee isiinis jaalalaa fi kabajaa isaaf qabdu garsiisti. Innillee hagam takka nama gartee obsa qabu nama hagam gartee bakka jaartii isaa tana jaalatu garsiisaa baga rabbi si gammachiiseen jaani dhugaadhaatu amma dhuftee si galtee rabbiin immoo laaftutti rabbiin ati har'aan dhufee fi haleen dhufee hin qabu si galee hogguu fedhu laaftumatti rabbi har'a nama tokkoof dabarsuu danda'a. Tokkoof immoo yeroo qabeetii fi adeemsa keessa rabbiin gartee tattaaffii dalagaatii fi haruma hedduu sababumaati godhu irratti si gargaara. Ammumatti rabbii siif haa ta'u dhugaa yoo as deebinee dubbanne Kanadaan ikoonomiin isiitis xiqqoo haalli carraa hojiitilleen akka biyyoottan Ameerikaa kanatti hin jiru. Maaleen isaaniitillee xiqqaadha garuu abdii qabaatanii si galtee yoo gartee tattaafatan boruu waa harkatta abshiriin isiniin ja'aa jettaan atiin wal qabsiisee ijoollee teenya gartee biyya baqataa irraa Kaayiroo irraa dhuftee jira, Keeniyaa irraa dhuftee jira, ijoollee hedduu jira karaa biyyoottan baqataa irraa dhufan kana hundaa'u abshirjaa warra hojii malee taa'u jiru jira, warra gartee dhugaa dubbachuuf namarra hirkatanii laammaan tanaatti illee hojii osoo hin hirkatiin ba'aa namarra taa'anii jiru jira. Rabbiin yeroo ammaarraa eegalee rabbi isin haa furu dalagaa isin yaaddanii fi akkaataa isin itti yaaddanii olitti rabbi isiniif haa ta'uun ja'an. Amiin. Ulfaadhu galatoomii. Osoon gaara gaaffiidha itti aantutti dabarre barattoota keenya hedduu tokkotu as jala jira. Barattoonni as jala koomantii harkutti hin jira. Nuufoo maal dhaamaa amata meeqa lafaanee amata meeqas barannee barumsaanis nuun dabartuu maal akkamitti tattaafanna jedhanii barattootaafis gabaabsitee dhaamsa akka dhaamtuuf barbaanna. Maal jettaan barattoota keenya? Warra eessa jiran? Warra biyyaa barattoota biyya jira. Warra biyyaa dhugaa dubbachuuf waggaa fi bareedduudha. Wallaahi rabbi isiniif haa ta'u si galee nama meeqaan beekamaan saahiba doktaraa ijoollee hedduu wal quunnamna dhiiraas ta'e dhalaas ta'e gartee warra hojii hin qabnes ni jiranii kammoo kaffaltiin mindaan isaaniif kaffalamullee qaatii jira sadarkaa jiru tana ilmi diin addunyaa tana baratee si galtee lafee amata meeqa maatiin isaa gartee qabeenya meeqa irra fixanii bakka tanaan isa ga'anii hojii dhabee rakkachaa jiru hedduu jira si galee immoo dhugaa dubbachuuf akka guutuutti yoo laallee biyyi hundinuu amma ikoonoomii kiraayisii keessa jirti. Biyya amma keessa jiru tunillee si galtee immoo ta biyyaa dhugaa rakkoodha. Rabbiin inshaallah carraa bareedaa jijjiirama amma dhufe kanaa wajjin wal qabsiisee si galtee abdii qabnaas nutis gartee fuuldurallee yoo rabbii nutillee nu laaffisee biyya sanittillee dadhifnee waa godhullee yaada qabna. Inshaallah shabaabonni keenya jechuun nama ammaan tana yaada kana kaasee wal qabsiisee hundinuu faasii biyya fiitirraa baqatee karaa gartee
biyya Arabaa kanatti biyya sadaffaa dheeyna jaanii asirraa karatti birtee nyaata qurxummiidhaa tahanii baara keessatti dhumanii rakkatanii karaa kanatti shiftaanii fi kun hundi ajjeesanii kaan achitti karaa kanatti gudeedamanii rakkoo meeqa nyaata